Odoo keenya jalqabaatiin xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad bilisiginnaan manguddoo araaraa natti ergatte jechuun dubbate. Tijiraam deebiin xiinxalaa siyaasaa maal kan jedhuu fi manguddoon kunilleen maal qabatanii itti dhufan eenyutu manguddummaa kana itti erge kan jedhu bal'inaan qindeessinee jirra akka itti aanutti dhageessum. Oduu keenya biraatiin addi bilisummaa uummata Tigraay kan Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuun waamicha muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad tibbana taasisan hordofeem ibsa kaleessa gurraan dhala shan baaseen nageenyi biyyootaa fi uummata Tigraay filannoo jabaa tahuu ibseeti jira. Dabalataan qabsoon uummata Tigraay waggoota darban keessa taasiseem kan boonsu malee kan gaabbisiisuu miti jedheeti jira. Oduu keenya dabalataatiin Ameerikaan Masrii jiraattota Gazaa akka qubachiisum amansiiseeti jira. Kun immoo Itoophiyaaf yaaddoo guddaa tahuu ibsameeti jira. Masriin fudhatte moo hin fudhannem akkasumallee ajaja Tiraampitti kenne kanam Masriin hojiirra oolcha moo hojiirra hin oolchu kan jedhum bal'inaan qindeessinee jirra. Gabaasa guutuu akka itti aanutti dhageessum. Oduu keenya xumuraatiin poolisiin Finfinnee namoota dambii cabsan jedhamanii hidhaman tokkoon isaanii birrii Itoophiyaa birrii 2,000 adabuu gabaasaniiti jiru. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti qindeessineeti jirra. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media kunneen hangafoota oduuti bal'ina isaa akka itti aanutti ni dhageessum. Guyyaa guyyaan oduu odeessaalee keenya argatu fuula YouTube Oxygen Media subscribe godhuun hordofam. Viidiyoon akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf like share gochuun dagatinam. Yaada keessan gara koomentiitiin nuuf ibsuu hin dagatinam. Odoo keenya jalqabaan xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad mootummaan bilisiginnaa manguddummaa natti ergate jechuun ibseeti jira. Guyyaa tokko dura gama fuula feesbuuka isaatiin barruu gabaabduu kan maxxanse xiinxalaan siyaasaa bilisiginnaan manguddummaa araaraa akka itti ergatte ibseeti jira. Barruun gabaabduun inni maxxanse kun akkas jechuun eegalte. Abiyyiin gaafa muddame cufam jaarsummaa ergatam koree furmaataa ijaaram gaafa haara galfate ammoo yaalii eegalchiise dhaabsisam kan ijaarame diigam waggoota 6 darbeem qoosaa akkana meeqantam agarree yaa jarana jechuun xiinxalaan siyaasaa Jawaar Muhammad hasaa isaam saaruka farkaatu manguddoo bilisiginnaan ergatte irratti waan darbate fakkaatam. Manguddooleen dandamatan moo hin dandamanne kan jedhum hasaa isaa itti fufam. Amma ifannem hanjamaa Abiyyi dhuma hin qabum garuu ummanni dhume biitti diigamtem osoo Abiyyiin aangorra jirum qoosaa maleem nagaa fi araarrim warraan hin yaadamum qoosaa dhiisaa waan fakkaatuun gadi bahaa jechuun xiinxalaan siyaasaa Jawaar Muhammad deebii kanam deebisaniifi jirum. Ifaan ifatti bilisiginnaa muddama hamaa keessaa akka galteefi waan qabattee waan gadhiistu waan wallaalteef qabsoon xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad godhaa jirum bilisiginnaa akka muddamsiisefim akka kirkira Finfinneetti mudatettim masara mootummaa keessatti kirkira waan uumellee ni fakkaatam. Kanumaan wal qabatee deebii xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad manguddummaa mootummaa bilisiginnaatiif deebise kana irratti rogeeyyiin miidiyaatiifim hayyoonnim yeroo ammaa kana baay'ee qoodaati jiroon. Barreeffamni Jawaar Muhammad namoota hedduu bira dhaqqabuun falmii guddaa fi mormillee waan kaase ni fakkaatam. Jawaar Muhammad manguddummaa kana ni fudhatamoo hin fudhatu kan jedhum akkasumallee gama mootummaatiin deebiin maal akka turem wanti ibsame tokkolleen hin jiroom. Odoo birootiin qabsoon uummata Tigraay waggoota darban keessa taasisan kan boonsu malee kan gaabbisiisuu miti jedhaniiti jiroom. Addi bilisummaa uummata Tigraay kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuun waamicha ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad tibbana taasiseen hordofee ibsa kaleessa gurraan dhala shan baaseen nageenya hayyootaa fi uummata Tigraay filannoo jabaa tahuu ibseeti jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad ergaa isaanii keessatti uummanni Tigraay jaarraa hedduuf lola keessa akka ture keessumaa immoo waggoota 100 darban keessatti yeroo adda addaa mootummaa giddu galeessaa waliin walitti bu'iinsa keessa seenuu kasaaraa irra ga'uu yaadachiisaniiti jiru. Abuut gama isaaniitiin
isaatiin waggoota dhibba darban keessam waraanni uummanni Tigraay geggeessaa turem jireenya isaa mirkaneessuuf cunqursaa fi harka akka hin kennineef ta'uu eeruun qabsoo uummanni Tigraay geggeessaa jiru kana nama boonsa malee kan nama gaabbisiisuu miti jechuun dubbate tijiram. Odoo keenya biroon Ameerikaan Masri jiraattota Gazzaa akka qubachiftu amansiisuuf falmiin hidha haaromsaa akka meeshaatti fayyadamaa jiraachuu ibsame tijiram. Kun immoo Itoophiyaaf sodaa guddaa akka tahem rogeeyyiin miidiyaatii fi hayyoonni dubbataa tijiram. Qondaalli olaanaan bulchiinsa Tiraamp torban darbe Kaayiroo keessatti hooggantoota Masrii waliin wal arguun karoora jiraattota Gazzaa iddoo biratti qubachiisuu irratti mari'ataniiru. Ameerikaan yaada kana irratti Masrii amansiisuuf falmii dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa akka meeshaatti fayyadamuuf yaaluun ishee Al Arabiyaa Al Jadiid gabaaseeti jira. Kanumaan wal qabatee Al Arabiyaa Al Jadiid maddeen dippiloomaasii isaa caqasuun akka gabaasetti Masriin karoora jiraattota Gazzaa bakka biraatti qubsiisuu kana yoo fudhattem Ameerikaan wal dhabdee dhimma hidha haaromsaa irratti uumame furuu keessatti akka hirmaattu qondaalichi ibseeti jira. Qondaalli Masrii yaada pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Gazzaa qulqulleessuuf dhiyeessan hojiirra oolchuuf kan ulfaatu ta'uuf qormaataa fi rakkoo guddaa fiduu akka malu eeruun yaadicha akka hin fudhanne ibseeti jira. Dhuma irratti maddi dippiloomaasii olaanaa Masrii tokko akka jedhetti dandeettiin Kaayiroon karoora Tiraamp qolachuuf qabdu deeggarsa biyyoota Arabaa biroon ala ulfaataa akka ta'u dubbataniiti jiru. Qondaalonni Masrii furmaata kan biraa namoota dirqamaan osoo hin buqqisin nageenya Israa'el mirkaneessuu irratti mari'achuuf balballi isaanii banaa ta'uu ibsaniiti jiru. Odoo keenya xumuraan poolisiin magaalaa Finfinnee namoota dhuunfan dambii cabsanii gocha seeran alaa raawwatanii fi raawwachiisanii argaman to'annaa jala oolchuu karaa abbaa taayitichaa kabachiisa dambii Finfinnee tokkoon isaanii birrii 2,000 adabuu ibseeti jira. Haa ta'u malee odeeffannoo marsaalee miidiyaa hawaasaa tokko irratti poolisoonni namoota dhuunfaa balaa nageenyaa geessistan jechuudhaan seeran alaa to'annoo jala erga oolchan booda nagahee malee birrii 2,000 akka mataatti fudhachuun gadhiisaa jiraachuu baheeti jira. Dhugumatti namoonni kunneen tokkoon isaanii birrii 2,000 adabamaniiru kan jedhe poolisiin Finfinnee. Haa ta'u malee poolisiin adabbii maallaqaa sassaabuuf aangoo akka hin qabneef adabbiin kun kan sassaabame abbaa taayitaa kaabichaa dambii Finfinneetiin ta'uu ibsameeti jira. Akka fakkeenyatti kutaalee magaalaa Boolee namoota gurjii hojii hordoffii fi to'annoo geggeeffame namoonni manneen gocha jeequmsaa irratti raawwatamaa ture keessatti argaman yeroof waajjira poolisiitti hidhamanii akka turan gochuudhaan badii raawwataniif abbaan taayitaa kabachiisa dambii Finfinnee akkaataa seeratiin adabbii maallaqaa erga kafalchiise boodam gorsaa fi akeekkachiisa godhanii fi gadhiisaniiti jira jechuunis gabaafameeti jira. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oksijin Miidiyaa oduuf odeessaaleen keenya har'aaf qopheeffannee asumarratti kan goolabamu taham guyyaa guyyaan odeessaalee keenya argatu fuula YouTube Oksijin Miidiyaa subscribe godhuun hordofuu hin dagatinaa. Viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf like share godhuu hin dagatinaa. Yaada keessan komentii jalatti nu ibsaan feerraa keenya sagantaan keenya asumarratti goolabamaa sagantaa biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaa ta'a.